አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም አበዳን ዲራ ድርቅዳን እንቡሉ ዲሪ kana booda dirqiidhaan akkas godhee isii akkasitti bulcha kan yeroo yoo jiraate dogongoree jira gara haadha ofii keessatti deebi'ee haadha dhalatu yookaan namoo chaansii biraa barbaada. So ati amma dirqiin jaalisa kan jirti bulu jetta amma qabii baqaa jirtu as gisee dhufte faa bara ati tadachi balleessitu bara. Mana sut beetana faa bakka qawween seegan bakka qawween faranji seeyiddu. Imbulu nyaanni bulu dirqiidhaan ammas inshallah to miti kaayiroo miti qilee asii gadi jira gadi dirqiidhaan imbulu abbaa manaa kee jalatti waa yuriis maal inni dirqamaan isa jala buluwani eenyu to eenyu gadi. Waaw haadha faate taane ati jechuun dhalaa faranjii taatee ijjate jechuudha. Irraanfattee jirta aadaa ta'e Oromoo giddiin bulta. Obboleessa kee dhaggeeffadhu zamana durii san ka girgiddan nama dhiitan san. Kan gara nama boksi nama qabansan kan gara naasiyoon nama kaasansan kan naasiyoon nama deebisan kaalchoon nama qabansan zamana sanitti hin bulaan abadan dhaabbadhee yoo hafeettiin gammada maal jette. Ilmoo horuun feetu jaarsa nagayaa fuutee nagayaa mana galtee dirqama buluun feetu dirqama bar bulchi amma bada dirqama bar. Dhaggeeffadhu atama ilmoo dhalti aniifat ilmoo walirraa dhalleerra haa jennu fakkeenyaaf. Ayyee inshallah amin yeroo hundaa hiraariidhaan na bulchi ta'an hiraariidha jidduuti yaasan ta'e hiraariitu jira ilmoon sun akkamiin guddatti ilmoo hiraarii taatee guddatti jechuudha waan waan dirqiisi bulcha jechamoo kanuma hunda irra maaltu barbaachisa beektaa aniifatis afaan takka dubbanna waan ta'eef yaa haadha faaxeetiyyaa yookaan ammoo yaa oomanii tiyya ilamee wanni kun akkana takka ida'uu takka lama taati malee takka ida'uu takka afur hin taatu jennee yoo walitti himne jireenya keenya bareechifannee jiran achi ngana kaan lakki kootu lukatiyya jala bulii kootu ammoo lukatiyya miichi dhugi wanni akkasii sun ammoo sirna dargii keessatti yeroo dargii yeroo kunoo Haayisillaasee gad jedhanii luka arraabanii san argite Haayisillaasee waliin lufte yeroos jaarraa 21ffaa keessa jirra jaarraa ilaameedhaan wal bulchan san keessa jirra. Ati duraama muuvii hedduu ilaaltee lafa gata Ameerikaa gaarii miti. Muuvii inni ilaaluu qabda. Jaarsi kee dirqiinsi bulchuu qaba. Ta amma akkana godhatu biyya tana yoo dhufte nama dhiistuu ban 911 inta nama lafa raafitu si 911. Biyya baqaatu kana jettu. Namni obseeti gizee as dhufe booda ja'a. Bara moonati jechuutu kas fuudhamma kan lafa kaayatee jira amma. Michiyoon tun amma biyya baqaatti kana jettu. Biyya tana yoo dhufte nan dhiistuu ban. Riskiin biyya bakka jirtu rabbi beeka fakkeenyaaf anamma biyya kana bayani heeruman jedhee abdii akkasiin qaba. Meebi as keessatti heerumuu danda'a. Itoophiyaatti galee heerumuu danda'a. Sa'achuuyyuu gahuu dhabuu danda'a. Rabbitu keessaa qaba bakka jirtu. Gin ammoo Kanaadaadhaaf jedheetiini inni ammoo mataa kiyya gadi qabeetiin mataa kiyya bishaan keessa na bulchuun qabu. Aniif inni walii gallee ni bullasiin jedhee bar. Bakka dirqamni hin jirretti dhayaan hin jirretti darbaan hin jirretti uwwiin hin jirretti anaaf inni afaan takkaanii ni bullaa jechuudha. Walii gallee. Onlaayinii fayyadamuu kana wanni irratti na dhooggu maali? Riiziniin maali inni? Inaafa tokkoffaa inaafa. Inaafa akkuma abuluu fi abuluu kanatti isin xamadan. Kam gootu? Bar galmee takkarra yookaan ammoo doosee takkarratti akka ati itti himatte waajirri poolisaa si keessummeessaa beeki. Akka ati itti himattetti waajirri poolisaa si keessummeessa. Fakkeenyaaf maaliif siin jedhe ati haadha manaa tantee tana gaafa onlaayinii kanarra waliin dhuftani kabajaa itti hortu wayititu jira. Wantoota isiidhaan jettu ta'ee wantoota isii waliin gootu ta'ee wantoota isii waliin fayyadamtu ta'ee waan ala fayyadamanii fi waan mana fayyadamantu jira. Namni gariin kan miti mana keessatti waliin haasa'u miti usuu siree irra jiraatee yuuzim jedhee qaamuma garaagaraa qabaniif itti fayyadameetiin bu'u waan takka itti haasa'u iyyuu hin dandeenye jaartii ubii gaafa miidiyaa irra fide akkana godhata waliin akkana akka kabiraallee hafarsuuf jechuudha jaartii isaa san ubii hafarsaa jechuudha isiin illee ubii hafarsiti. Dhufee ana haadha manaa namaati innis abbaa manaa kiyya erga haadha manaa namaa ta'e akkuma siin jedhe
gaafa qaama kiyya sattaradhe gaafa haasaa arraba kiyyaa kana sattare namni narraa mulqeetiini na onna dhooyitu hin jiru wanni sahii naafsisu hin jiru jechuudha. San akkaataa ani itti deemetti isteeppii adeemsa kiyyaa yookaan jireenya kiyyaa irratti hundaa'e jechuudha. Maqnaamsa Oromoon beektaa miina arkiin booda maal fiddi jette Oromoon duraanuu? Okkoo san siin jedhaa jira anuyyuu na dhossii fiddi jedha. So suni jecha ani barsunumaa fi siinjaa gaafa bal'oo baatetti gaafa fayyadamtetti xiqqeessuu qabda dhibbarraa dhibbatti. Yoo jiru bareedu. Anuu xiqqeessa. Deemsa kiyyayyuu kan amma yoo asii gadi bahee ejjedhu jechuudha. Seentimeetira 50-60 ejjedha. 20 deebisee ejjedha gaafa yeroo. Deebisee ejjedha baqannus iyya taate. Akka biraa nagee qabda. Yaa'iinis dhumte nagee taate. Maal godhan biraan torbee takka qofa ooma fedhe yoo ta'e wanni ollaanii kanarra torbee takka qofa si bookkisanii bar namallee ajjeeftu duutullee torbee takka qofa si bookkisan. Kana hundi kana torbee takka qofa naf bookkisanii gaafa kan ammoo hin jiran agarsiisan. Ammoo biitii ati tokkoon ajendaa tiktaa kana guyyuu ajendaa nama baasaniif. Gizee ajendaa baastaa kana wal mari'atta ammoo kamisa walitti taatanii ana dura dhugaa anaa booda dhugaatti dhugi. Fina jees hulaan diitiin mana cabseen akkas wal mari'atta bokka. Sanii bara mamaatu waatu jira beektaa wanni jiru sun maal yoo jette. Gatteessanii akkamitti seensaa gatteessanii yaada waliin fiddan like itti yaadu akkamitti shororkeessinaa. Ammayisa wayii kaayiroo miti an kaayiroon jedhamu kaayiroo kaleessa itti dhufe ammas kamtu badhamtu meeshaalee waan beeku qabu. Amataaf deemta. Yaa ji'a 8 amma jechuudha. Tokko sanii lammata taree deebi'ee wanni siin jechuu barbaadu maali beektaa? Nama kennatu ilaalcha wayii qaba. Ilaalcha namni sun qabu maali beektaa? Yoo ati hiyyeessa taate akkuma waan fayyaa dhabdee malkiillee dhabdee nama gadi taate bakka afaan irratti fincaanu takka argitee hin jiraa miti lukaan si xaragatanii si bira darbuu takka. Akkasitti silaalan gaafa ati hiyyeessa taate. Ati hiyyeessa jechuun gaafa fayyaa hin qabne malee gaafa malkii dhabdee miti beeku yookaan gurraachattee miti yookaan biyya baqaa keessa jiraattee miti. Ati hiyyeessa jechuun gaafa fayyaa dhabdee siree irratti galtee namni fincaanii tuuddaan kan keessa jalaa guute ati hiyyeessa jedhamtee namaan ceela'amtee namaan tuffatamta. Maaliif harka kan keetiin waa godhachuu hin dandeessu waan ta'eef. Amma uummata ijoollee kaayiroo keenya keessa jirtu namni akkamitti ilaala hiyyeeyyiidha waan qabdu bakka hin jiraa miti hundinuyyuu jarumarratti ba'aa buufachuu deema. Maybe haadha faateetii fi namoota biroo asliifaa namoota biroo onlaayinii irra ilaalanii akka barbaadan ijoollee kaayiroo jechuu danda'a. Ijoolleen kaayiroo wallaahi kan yookaan bakka dhaabate bakka gachiisee bulu hin qabne fuulii nyaatee dhokatee jiraataa jiru hedduutu jira jechuudha. Argitee kan fuulii takka nyaatee dhokatee nyaataa jiru hedduutu jira. Akka jireenya biyya kana osoo keessa dhuftee gabbuute nama kennatuyyuu irra ilaalee haasa'e malee osoo akkana garaa ol garagalchitee waa hedduu argita jireenya biyya kanaa jechuudha. Waa hedduutu jira jechuudha wanni dhokataan. Kanaaf erga biyya baqaa keessa jiraatan hundinuu dhufeetuma ba'aa asirra buufata. Waa jennaan dhufee ba'aa asirra buufata. Anammoo gizee kuweet jirus geemii kana numan taphadha. Hojii kiyya geesse kushiinaa arabaa keessa tanan indoom kushiinaa arabaa hojjetaa taphadhaa iyyuu na argitan jedhee yaada yeroo tokko. Numan taphadha geemii kana. Erga kaayoo dhufee biyya baqaatitti galtee biyya kadhaatitti galtee mataa haadha faate irraa caffaruu barbaadanii jechuudha. Anammoo kaayoo galuun mataa kiyya gannan qabdu kaayoo galuun kaayyoo kiyya nan jijjiiru kaayoo galuun waan qaran dalane nan dalasiisu. Argitee waan qaran dalane nan dalasiisu. Wama kaleessa kuweeti dalageedhas kaayoo dalaga. Wama kaleessa bahee kuweeti ramaa deemtaati. Kuweet bareedu maallaqa bareedaa qabdi. Heerumaa dhufe yeroo sana heerumaa qalbiin nakaatee dhufe. Baasaboora gubatee jennaan karaa deebine malee keezii kenna gubate. Astaghfirullah. Ayya khairu ma fi. Maati miti. Alhamdulillah. Akkasanii akkaataatti namni nama ilaalutu iyyuu hin jiraa miti. Akkaataa wannooti. Inshaallah. Khairu. Gaafa asii bahe hagara. Gaafa asii bahe ammoo akkuma jettee hagara nama haasa'uun oolu gaafa asii achi bahe. Ni arkeetti ilaalaa baru yoo buufii ilaaltee sin beeku sirrii hin jirtu. Waan jaalisi keessi hin jee hayaa malee hin jee ilaal amma dabartutti takkachi dabarraan bishaan sun duwinaan. Kami biyya kanaa moo?
No, an biyya kana by the way jaarsan qabu. Yookaan ammoo jaalallee biyya kanaatti na baasan. Footoo na deengata harkee kasi booye sunu. Ara bakkesh. No wallahi jaarsan qabu wallahi sin jira. Nusta manust ada wilutti gammachiisini. Wallahi nama takka Anna takka keessa walitti qabuun hin qabu jedhe tokko bakka kana ammaaf sin jechuu barbaada beektaa. Namoota hedduu yoo allaalu waa sababaa godhatanii walitti dabalaman. Jaalala sababaa takka argite yoo qabeenya qabaatte bakka jiraa miti amma asuma keessaa waliin bahuudhaaf maal jechuudhaaf kan abbaa ofiiti sheekumanillee jiran. Anammoo waan akkasii san hin fedhu. Inshallah hireen tiyya biyya kanatti yoo kana hambistu taate asin na hambisti malee kaayiroo keessaa bahuudhaaf jecha haafa hin taane qabadhee asiin ba'an. Asii yoo hafe asitti hafu. Namummaa kiyya na jaalatu jira. Kan namummaa kiyya na jaalatu jiraate welcome. Kana jibbus yoo jiraates welcome. Gin ammoo namoonni hedduun argan asuma keessaa bahuudhaaf jecha kan waliin rakkatan wayii asuma achi bahuudhaaf jecha no ennee bara waan akkasiisan hin godhu. Akkaan dhageetti irra guddaan jarri asirratti agarra kun cuftii lafarra yoo agalte uummata fokkota jaan dhugaadha. Suni bara wanni ati beekuu qabdu waan rabbiin si uume namni sirraan fudhatu siin dabala. Filtarii sii dabalagaa filtara. Kun bar neechariidhaa miti bar. Waan neecharii miti tokkin baay'ee waan neechariitii miti bar. Namaan diriitti yaraarraa fuudhee masirraa kan dhufe nama kudhanii dhufe dhiyoota na kaniin fuudhee akka laaltu kana amchinaan jaan. Akka laaltu kana miti inni ka jedhu inni gimbiidhaaf of gana bahee inni akkasiin jedhu sun. Inni nuuf fakkotaadha namni sun. Taata bolokkeeta inni maaf of gana ba'uudha beree inni ati maaf gana ba'uu deddeemaan jedhini. Maal taphattafee of midhaan suura beenni akka manaatitti yookaan ammoo akka okkoteetitti. Simbaadho seetee nama narrabsina nama biraa baadha maqaan ba'u. Wanti yaadaan fokkattuu na oolan jedhan is okay I am happy garuu inni namaan fokkotaadha jedhu suni inni hoo nama akkamiiti. Innis waanuma daalacha takka. Qarallee bar mee laali mee gaduma fageessiiti nama sii waa jedhu laali nama waa siqee laali ka farda kan kee hin qabnetu ka harree hin qabnetu farda kee qeeqa. Lukaan lafa deemaatiin si'ii makiinaan deemtu sana arrabsa. Argite? Shiroo nyaataa si'ii kitifoo nyaattu hamata. Argite? Kanaaf wanni mallee bakka mallee nama dhaabdi jetti Oromoon mammaattee jechuudha. Wanni mallee bakka mallee nama dhaabdi. Dhugaa. Maqmaamsa Oromoon immoo barattee immoo karaa keessan sun maqmaamsa Oromoo akkuma keenyaatti isinitti manee anduraan bar ganduma kan qofaa maqmaamsa himanse. Yaa kaaniin baay'ee way akka wati yaajala guddadhee na himte isheen yeroo hojii geessinee jenne yeroo wal bira teennee hin jennu. Natti haasofti naqaatti. Oduu durii fana himti seenaa waa hedduu natti himti ni jira miti bakka. Oromoon tun sa gisee waa katabdu maaliif hin laallanne waan biraatu katabuun beekani arraba maa kataban. Dabanne wallahi Oromoo tan nama jibbisiisan. Wallahi dhugaa kun jedhaan Oromoo tan. Waan illa kun waan akka mitii wala farra yaatu itti ilaalaan Oromoo tana maal yoo jette Oromoon ka jiru fooloo goone ka du'e fooloo gooti. Akka waan qalbii jalatti gungiyoo hojjetuufi. Oromoon ka jiru hin boonne ka du'e bootti. Argite? Oromoo jiraa boochiftu ka du'e hin boonne tanaan mee maal godhu waliin haasaa rabbii jettu maal godhu waliin haasoftaati. Maaliif beekne wallahi mataan rukkusan. No, ani bar wani ajaa'ibsa bar maaltu arrabaan gee nama tokko hin feetuumi dhiisee tu bira dabru maal katab maaliif arraba barbaachisu arrabsitee maal harkattu. Jaali hundee isaati osoo booyan ka diir martu boochisan Oromoo tana gannettaati.
مسكين والله خدير مرتو تلمس ام والله دون بوتشز أنا بويا والله واحد زين كسر قلبي تنجبس وأنا سيدنا قوت مال مسكين تيجي تساتي فو سودان شوفت تقرين ديتي أبسيتي كامنا خنا مناخي ما جاي سنة مسكين تيجي بيا دركبه أي سنو نبنيو قلت ناموسا مكانا خند خبجات سيجتي سيجور سفرتي تبرد بدار وانا رستو هنجرو غورسو هيمنان هاي سينتا وسينتاني غورسيو سينتا نانتاني تبرد بدار algo tere Ana maso hojii kee horii godhadhee aangoo horii qabaadhee jedheeti. Mootummaan osoo waan takkaaf na gaafatee hin bitamtuu ta'a. Biyya jiraadhee mootummaadhaan. Tiruu Dhugaa rabbi bitamtuu ta'a. maaliif Oromoodhaaf jecha moo? Oromoo Jawaariin mana hidhaa keessee gandaan asirraa walaffeelaa turte moo? Oromoo Haacaaluu qarbii keetteetiin asitti gootawan salaalee qarbii jala baastee gubaa turte sammoo Oromoo saniif jecha ani wanna jedha. ay Waan Finfinnee illee Oromoodhaaf Finfinnee illee ta'u Oromiyyaati qayyattu iyyuu Oromoon irra jiraatee bar. Qabsaa jettee kanaat asirraa laaltu kunniin wanna jettu kunniin niitiin isaa beera naftanyaati. Kun ammoo beera faranjiiti. Beekamtu Oromoo fuudhee jalaa qabamee ati yoo laalte. jaalmaroo dirriba oromoof jala qabaa miti Mee Oromoodha jechuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo qofa of duuba kaayataniitiin ittiin boonuudhaan bara Oromoo wanni si godhu waa hedduutu jira bar. sagalee ta'uu Ati amma yoo Kanaadaa jiraatte OMN Kanaadaa jira kan jedhamuun Kanaadaa keessa bichaa deemtee viidiyoo waraabuu bicha osoo hin taane Kanaadaa jirta jedhamee kan maqaa biyya saniitiif siillee rispeektii kennu waa hedduutu jira. sirrii hojii barbaachisa Akkas.